harka fuudhee jira jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota daawwattoota Zara Entertainmentii nageenya kiyya laggeeniif gaarreen kutee bahee bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Nagattaan sun viidiyoon kiyya hedduu sinirraa tutturutti jira. Yaa haala yerootti natti fakkaate akkasuma yeroon viidiyoo guyyaa guyyaatti maxxansee biizii sin godhuu hin barbaadu. Sababbiin isaa namoonni biizii ta'anii akkasuma hin dadhabanii ni hifatanii waan ta'eef biizii sin gochuu sababa hin barbaanneef akka isin sa'aatii qabdanitti eeggattanii daawwattanii fi waa'ee biraa wantoota haarawaa wanti ana hojjedhu yoo jiraate yeroon isin bira qaqqabsiisu wanti biraa yoo wanti haaromni nama hin jenne jiraate itti wanni hin jedhu jechuudha. Akkam jirtan garuu si yaadee jira maaliif waan isinirraa tutturee mul'adhee fi isi yaada uummanni sun ana eeggataa garamnurraa baddee jedhanii na barbaadanii maal jedheeti si yaaduun kiyya hin oolu. Adeengadda viidiyoo rifeensaa hojjedhe sanitti aansee viidiyoo tokko isinii hojjedhe jiradhe achumaan adda ture. Viidiyoo sana yeroo sanitti viidiyoo isinii hojjedhe isinii maxxansuuf yaalee ture. Natti hin tolle viidiyoo fuula kilir godhu akkamitti fuula keessan akka kilir gootan wantoota gugurraacha namni ofirraa qabdan ofirraa balleessitan isin barsiisa jedhee ture. Har'a viidiyoo sana isin daawwachiisuuf deema. Namoonni na hordofaa turtan baay'ee galatoomaa. Namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan faamilii kiyya ta'a. Maaliif walii hin guddifne garuu nuti wanta waa isin gaafatu miti diimamu santu ixanii keessaa baatan waan baay'ee yookiin kafaltii yookiin waa guddaa isin gaafatu miti. YouTubeoota nama biraa laala kalammi biraa laala isinis akkasitti wal jabeessaa kiyya qofa osoo hin taane namoota YouTube qaban hundaaf waan isaan barbaadan godhaaf. Garuu annan yeroo baay'ee yeroo gabaabduu keessa faamilii hedduu horadhee jira. Galatoomaa isin jaaladha. Natu seeraan taa'ee hojjechuutti hin jirreyyuu akka yeroo gabaabatti nama baay'ee qabuu fi amma viidiyoo yerootti wantoota dhugaarra hundaa'e qofa wanta isin hojjedhu akkasuma yoo isin bashannansiisuu barbaadillee namoonni dhiraallee YouTube kan keerraa qoodan hin qabnu jedhanii koomii kakkaasutti jiran. Kanaaf isaaniifis viidiyoo nan hojjedha. Wantoota isin fayyaduu fi isin gammachiisu qofan hojjedha. Waan namoonni hin feene waan hedduu gadi lakkisu waan kwaalitii isaa eeggate. Viidiyoo amma isin daawwachiisuuf deemu ijoollee shamarraniitii fi viidiyoo maaliitii fuula keessa haala kamitti wantoota gugurraacha yookiin fuula keessan kan qulqulluun taane akkamitti akka qulqulleessitan isin daawwachiisa. Viidiyoo kana yeroo yoo qabaattan guyyaa lama sadii irra deddeebitanii gaafa dibattan fuula keessan namoonni fuularraa waan gugurraa qabdan fuula keessan qulqulluu hin taane namoonni meekaappii fayyadamtan fa'aa irraa fayyadamtanii akkasuma viidiyoo rifeensaa waa'ee rifeensaa itti fufaa wantoota rifeensaa maaliif viidiyoo duraan isin hojjedhe san ijoolleen baay'een irraa fayyadamne jedhanii waan natti himaa jiraniif viidiyoo haaraa deebi'ee hin hojjenne. Ijoolleen hedduun isaanii irraa fayyadamne irraa waan jennee jirraa hin fayyada. Akka fayyadu immoo an sirriitti beeka. Namoota biraatiif ijoolleen rifeensa gaggabaabaa qabdan akkasuma rifeensi keessan jajjabaataa ta'e rifeensa keessan haalota itti stireet gootaniif itti dheeressitan isin barsiisee jira. Rifeensa dheeressuun hedduu isin barbaachisa. Maaliif wanti intini gabaa bitanii fi fannisan sun yeroo dhiqattan ofirraa baaftanii fokkisa waan ta'eef kan uumamaa dheeressaa. Har'a viidiyoo rifeensaa osoo hin taane fuula keessan haala kamiin akka bareechitan isin agarsiisuu deema. Duraan dursinee fuula keenya kilir gochuu fi kooffee kana nu barbaachisa. Kooffeen kun rifeensa dheeressuufis gahee qabdi. Ishee kana nu barbaachisa. Haala kamiin fayyadamna kooffee tun akkamitti nu fayyaddi waan jedhuuf immoo akkamitti akka fayyadamtan isinitti mul'isaanii. Loomii jechuudha. Loomii gimmaasha qopheeffannaa. Loomii gimmaasha ishee yookiin hanguma akkuma isheen bishaan qabdu yoo tokkos ta'e loomiin kun guddaadha. Amma gimmaashni kun hedduu akka guddatu nan beeka.
haala kamiin akka fayyadamtan isinitti mul'isa. Wanti kana fuutanii buna kana maankaa gimmaasha yookiin maankaa tokko jechuudha fuutanii fayyadamtan. Erga fuutanii fayyadamtanii loomii fiddanii irratti bishaan ishee jechuudha loomii bishaan ishee itti dabaltanii loomiin kun baay'ee bishaan qabdi. Waan bishaan qabduuf guutuun isheen hin barbaachiftu. Yoo gimmaasha isheetti dabaltan akka natti waliin seeraan akka ishee wal seentutti koofeen kun waan hin qabdu baay'ee humna hin qabdu. Isheen daftee wal seenti. Baastanii akkanatti erga ishee bishaan gootanii fuutanii fuula keessanitti dibdanii jechuudha. Fuula keessanitti dibdanii sa'aatii 2 namni fuulli kan keentini tokko ofirraa qabu. Namni intinin kenkee fuulli kenkee baay'ee gugurraacha ta'ee maal gootaa fuutee loomii saniin dibatta jechuudha. Namni fuulli kenkee baay'ee gurraacha wantoota gurraachaa fi akkasuma wanta hin jiraanne waan tokko waan namni ka uumamaallee ta'ee ibiddarraan yaadarraan kan namatti intini ta'u bishaan ishee kanaaf kan bunaaf wanti walitti qabate loomii bishaan keessaa baaftan kanaan isa kanaan fuula keessan rigdanii waliin geessanii ofirratti dhiiftanii sa'a 2 yookiin sa'a 3 turtanii ofirraa dhiqtanii. Yoo dhiqtan fuulli keessan lasassadee bareeda. Wanta fayyadamtan waan fuulatti qibaatii fuula kan fayyadamtan yoo jiraate in xaragattu akkasitti dhiiftu yeroon irraa qulqullataa deema. Kana hoggaa isiniin jedhu yeroo tokkotti miti irraa badu. Yookiin fuulli keessan yeroo takka dibattaniiti miti irra deddeebitanii tiraay yeroo gootanii dibattanii jettan isinirraa qulqullata jechuudha. Fuula keessan haala saniin ijoolleen baay'ee waa'ee fuulaa koominti jedhatti na gaafachuu turtanii akkasuma keessaanillee na gaafachuu turtanii. Fuula ammas deebi'ee loomii fi isin barsiisee ture loomii fi aannan nishaa pikiin paawudarii shukkaara bakka tokkotti gaafa baxabatanii loomii gimmaasha yookiin loomii tokko itti waliin geessanii seeraan fuula keessan namoonni fuula wantoota tokko ofirraa qabdan kiliir isiniif godha jechuudha. Haala kanaan fayyadamtu koofeen kun koofee baay'ee cimtuudha. Koofeen kun shaampoo waliin rifeensa isin dheeressiti. Namoonni rifeensa waa'ee rifeensaa koofee kan akkatti rifeensa fayyadu. Waa hunda fayyaddi koofeen kunii fi intinaan takka. Maayineesiin gahee baay'ee qabdi. Koofeen tun rifeensa dheeressuu keessa gahee qabdi. Fuula qulqulleessuu keessatti akkasuma fayyaafis madaa fayyisuuf wantoota baay'eef inni fayyaddi. Seeraan gaafa irraa fayyadamtan jijjiirama argitan fuula keessan irratti. Ijoolleen fuula keessan wantoonni adda addaa isin jalaa balleessan kan uumamaanis wantoota gugurraa tokko hin jira ofirraa qaqqabdan akkasuma fuulli keessan qulqulluu hin taane akka qulqulleessuuf baay'ee akka wantoota isinirratti bakka yaadaanillee wantoonni ibiddis fuula keessan yeroo nyaata hojjennu ibiddi fuula keenya hin balleessaa haala saniin eegdanii akka fuulli keessan isin jalaa hin tabalaashaani kiliir ofirraa guutuu jechuudha. Video biraa hojjedhee jiruun hanga walitti dhufnuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u. Namoonni gaafii baay'ee biraa qabdan jirtanii gaafii keessan isiniif deebisa garuu video kana irratti osoo hin taane video biraatiin wantoota isin gaafachuutti jirtanii fi namoota gaafii isin biraa qabdan kan biratti ture. Video kana irratti osoo hin taane video biraa hojjedhee maaliif videoon kun isinitti dheerata. Videoon kiyya akkam guddatee daqiiqaa 15 akkam guddatee daqiiqaa 15 akka isinitti taru hin barbaadu. Sababbiin isaa maaliif isinitti dheerata sa'aatii keessan isin wanta biraa yeroo hojjedhu irra deddeebi'ee isiniif hojjedha waan ta'eef yeroo tokkoon video dheeraa isiniif hojjechuu hin danda'u. Kanaaf hamma video biraatiin walitti dhufnuuf turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u namoonni hordofaa turtanii fi yaadannaa haa turtan galatooma wal argina video biraatiin hamma walitti deebinuuf isin jaalladha isin kabajaa nagaan jira.